amma dhaqni koos immoo gabbina bakki tokko fakkeenya fudhannee jenne akka kan isaatti bakki sheeka Ali Mirra karaasisan Akkun godinila. Ali Mirra waa sheeka nuti warrate karaa namni tokko nama baaleeti nama waggaati akkana jala gadi yookaan umrii jiranii yookaan jiraatanii haddina kudhaa manaa bahee maqaan isaanii eenyudha? Arsa sigalee isaan kun naannoo Roobeeti haddina kudhaa manaa bahee jiran sheekii guddaadha. Baay'een baay'een keessaa nama qabaachuu qabu iyyuu haddina kudha karaa miilaatiin manaa bahee nama akkamiin jennan nama waa kan gabbiin itti nagaafate kanaan jedhan keessa ta'anii waa barsiisaa jiru ilaalan afaan afaan siis baratanii sheekni kun sheekaa sheekota isaanii lafa tureedha gaafanii afaanii dhufanii na dubbisanii walitti dhufeenyi keenya waan namni hadda guyyaa keessaa asii laaffisuu danda'u miti. Baay'ee bareeda. Isa kaafachuu eegale. Ijaarama isaa keessa.